Ashama hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtan fayyaa keessanii nuti waaqaaf galatu nagaa keenya har'ammoo iddoo wayiitti isiniif argamnee jirra. Iddoon kun immoo iddoo uffata suufii yookaan ambaasaaddarii itti hodhamudha jechaadha. Iddoo kana promootii yookaan beeksisuudhaaf isiniif dhufne jechaadha. Sana malee namoonni dhiyeenya kanatti cidha akkasuma eebba yookaan immoo sagantaalee garaagaraa qabdan gara naannoo magaalaa Sallaa kana yookaan taatan ta'e iddoo kanatti dhuftaniiti uffata suufa barbaadan diizaayinii barbaadanii fi meeshaa qulqullina qaburraa hin argattan jechuudha. Kanaafiyyuu iddoo argamne kanatti wanta isaan hojjetan uffata akkamii isiniif hojjetanii suufii akkamiitu hojjetanii shamizii gosa akkamii qabanii wantoota jedhu hunda isaa isinitti agarsiisaa hanga xumuraatti nafaana ta'a jechuudha. Feera kooti akkuma yeroo hunda jennu warri yeroo jalqabaaf gara chaanaala kanaa dhuftan ani Yoonaas jedhama. Chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Sana malee viidiyoo keenya laayikii tuquudhaan sheerii gochuudhaaf yaadaaf qeeqa wanta sirreessinu kan qabaannu ta'e immoo koomentii jala nu kaa'uudhaan hanga xumuraatti nu faana ta'a jechuudha. Feera keenya turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa hordoftoota chaanaalii kootii akkuma isiniin jedhe abbaa qabeenyaa uffata kana hodhan yookaan immoo qoodan isaan madiidha inni too yaada tokko isiniifan gaafadha. Akkamiin hojjetanii uffata akkamiitu hojjetanii kwaalitiin isaa maal fakkaata qarshiin isaan ittiin hojjetan yookaan immoo gatiin isaa maal fakkaata wanne jedhu ani isiniifan gaafadha jechuudha. Hanga xumuraatti na faana ta'a jechuudha. Feera kootii garuu abbaa qabeenyaa Egaa hordoftoota chaanaalii kootii isaan immoo abbaa qabeenyaa iddoo kana jechuudha. Maqaa isaaniitirraa eegalee afaan Amaariffaatiin isiniif gaafadha jechuudha. Turtii gaarii wajjin qabaanne jedheetan abdadhaa. አመስ ነፋነ ቱራ እሺ ሰላም ብለናል ከስማችሁ ጀምሩልና እስኪ እንታወቅ እኔ ዮቢርፖ ባላለው የዚህ ድርጅቱ ባለቤት ነኝ ልብስ ስፌት ባለሙያ ነኝ እንግዲህ ያው የምንሰራው ማስታወቂያ ያው ማንኛውም ነገር ከድርጅታችን መታችሁ እንደማታጡት ጽድት ያለ የሙሉ ልብስ የቱርክ ልብሶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለተመራቂዎች በ25% ቅናሽ በማድረግ ያቀረብን እንገኛለን ተመራቂዎቻችን አርሲ ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ ባክተሞቻችን ባሉ በኮሌጆች ሁሉ ተጨማሪ ማንኛውም ነገር የቱርክ ጨርቆች ኳሊቲ ጨርቆች ኳሊቲ የቱርክ ሸሚዞች ከረባቶች ማንኛውም ነገር መጥቶኛ ጋር የሚያጡት ነገር የለም ጥሩ ነገር አለ ተቀጥሩ ስፌት ጋር ቆንጆ ስፌት ጋር በበቂ ባለሙያ በተሟላ ያገኛሉና አይ እናመሰግናለን ጋውሮሶት ቻናል ኮቲ ኢሳና ፋና ማሪፋቲን ከንጀቻ ጅራን ማይዳ አሲቲ ኡፈኒ ገጋሪን ኢነርገመ ጀቻ ጅራኒ መቃን ኢሳኒ ኢዮ ቢርቆ ጀዳመኒ ጀቻዳ አስመጋላ ሰላ ኬሰቶ ጀተን ጀቻዳ ዩኒቨርሲቲota ጆሌ ቢፈመን ጪዳ ገረገራራቲ ሰገንታ በበሪ ደረቲ ወሮኒ ሱፍ ወንከንሞ ኡፈታ አከነቲ ፋያምተኒ ዴሙ በርባዳን ኤዶ ከነቲ ነው አርገተኒ ጀቻ ጅራኒ አሱማይቲ ኡፌቶይ ዋን ተኮ ተኮ ነንጋ ፈዳ ጀቻዳ ሜ እስገኘው ልብሶች ብራንድ ናቸው ምን አይነት ኳሊቲ ያላቸው ምናምን ብራንድ ጨርቆች ናቸው የቱርክ ጨርቆች ናቸው ኳሊቲ ጨርቆች አሉ ማንኛውንም የታይላንድ ጨርቆች አሉ ማንኛውም ጨርቆች ይገኛሉ መጥተው የባህል ልብሶች የኦሮሞ የባህል ልብሶች ለቀጣዩ የእሬቻ ባህል በሰፊው ተዘጋጅተናል ቆንጆ የባህል ስፌቶች አሉ በተለያየ ዲዛይን በሚያማምር ዲዛይኖች እንጠብቆታለን እንላለን እኛም በሰፊው እንጠብቃለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኤጋውርዶቶስ ቻናል ኮቲ ኢሳን ከጀቻ ጅራን ፉንዱረ ኬኛ ኢሬቺስ ዋን ዱፋ ጅሩፍ ጀቻዳ ኡፈታ አዳ አከሱመስ ሆዳ ዲዛይኒ በበሬደን ስኒፍ ሆጀና ጀቻ ጅራኒ ከኒሳ ይጣርገማኒሞ አሲ ሳምፕል ይፍረቹ እንደንዴቸን ኡፈታ አዳ ሳን ሆጅተን ጀቹዳ ከናፊዩ ቪዲዮ ኪየረን ጅራ ይቻዳ ኡፈኒ ገረገራ ከሳን ሆጅቻ ጅራን ኡፈ ገቲኒ ሳኒስ ገቲ መዳላዋ አከተይ ኡፈኒ ብራንዲ ቱርኪ አከተይ ኢሳን ከነፈየደመን ጀቻዳ ሰነመለ ሸሚዚን ጎስቲ ሸሚዚቶለ ብራንዲ ቱርኪ ጀቻዳ ኢሳኒስ ከነመፈየደመን ጀቻዳ ከናፊዩ ኢሳ ወጅን ቱርቲ ቀባኑ ከነፈካታ የመጨረሻ አስተያየት ካላችሁ መጥቶ እናንተ እንዴት ማግኘት ኮንታክት እንደሚያደርጉ የት ቦታ እንደምትገኙ ምናምን መግለጽ
አድራሻችን በአሰላ በከተማዋ ግዙፉ ትልቁ ህንጻ ላይ እንገኛለን። ቡና ባንክ ከላይ ፎቁ ላይ እንገኛለን። አትሌት ሌላ ሆቴል ፊት ለፊት ከዳሽን ባንክ ወረድ እንዳለ መገኛችን እዛ ጋር ነው። በተረፈ በስልክ ቁጥራችን 0911 53 34 54 ላይ ለተጨማሪ 0978 96 66 00 ላይ ያገኛል። አየ dhageechanii jirtanii isaan kan iddoon itti argaman as fooqii guddicha magaalaa Asallaa yookaan immoo handhuura magaalaa Asallaa jechuun dandeenya daashin xiqqoo gadi seentanii gara atileet Leelaa fuuldura irratti hin argamtanii iddoo baankiin bunnaa itti argamu jechaadha. Iddoo sanitti nu argachuu dandeechan jedhanii bilbila isaaniillee kinoo jala nu kaanii jiranii isaan hin argattanii jechaadha. እሺ ወርዶታ ቻናሊ ኮቲ ግዱዳን ጀቹዳ ወራ አሲት ሆጂሲፈታ ጅራን ኬሳ ነማ tokko sinifan gaafadha haala qulqullina hojii isaaniitii fi wanta isaan haala isaan itti hojjetan waan tokko tokko nan gaafadhame gidduudhaan egaa akkam jirtan akkam jirtu nagaa keenya galata rabbii maqaa keessan meenu qooda maqaan koo Dibaabaa Raggaasaa jedhama hojjetaa baankiidha uffata kana hojjisiifachuufan dhufa yeroo baay'ee okay protookoolii barbaada baankii waan ta'eef yeroo kamiyyuu maamila keenyadha isaani baankittis maamila nutis isaaniif maamila jechuudha ayye baay'ee namatti tola akkami garuu yeroo baay'ee namoota amma gara magaalaa kana dhufaniif yeroo uffata suufii yookaan immoo ambaasaaddaroo dhisiifachuu barbaadan haalli hojii isaanii qulqullinni isaanii maal fakkaatami maal ba'eessa yeroo maamilli yeroo dheeraa kan nama waliin turu hojii nama ilaalee waan ta'eef inni immoo maamila waggaa 10 tanaaf yeroo barataa ta'e yuunivarsiitii baradhurraa itti hodhisiisuu jalqabe akka carraa hojiidhaanis naannawa kana waan ta'eef deddeebi'aan ture gatiinis madaalaa kan ta'ee fi haalli hojiin isaanii qulqullina qaba jechuudha yeroo hundaayyuu itti gammadanii fudhatanii jechaadha እሺ ወራ ሲት hojjisiifachuu barbaaduuf sin ergaa maal qabdan mi'asuma maalinni manni kun mana dargaggooti naannoo kanatti mucaa beekamaa waan ta'eef gatii madaalawaa ta'een naannoo kanatti yoo dhufanii hojjechiisan diskaawuntiis qabu waan ta'eef yeroodhaa yerootti koottati itti hojjisiifadhaa barattoonnis ta'ee hojjettoonni akka kooti gatii madaalawaa kanaan uffata bareedaa uffadhaa hin jedhan ayye guddaa sin galateeffanna ayye egaa asumaan jechuudha hojjettoota uffataa asitti hodhan keessaa nama tokko nan dubbisa jechaadha ammas wanna isaan jedhan gaafii tokko tokko gaafadhee wanna isaan bira jiru sinifan kaasa jechaadha ammas turtii gaarii sinifaa ta'u obboleessa koo akkam jirta maqaan kee eenyudha jenna achirraa kaanu Ermiyaasin jedhama hojiin kiyya immoo akkuma gartu kana hodhaan hojjedha jechuudha mana iyyoo birqoo akkasumatti akkami hojiin haalli hojii asitti maal fakkaata
Hojiin maamiltoota keenya akkuma gaafatte bareedaa mana dargaggooti hojjaa gaariitu hojjenne jechuudha. Asitti jechaadha. Akkam kastamariin keessan yookaan immoo warri dhufee asitti hojjisiifatu yeroo hunda gammachuudhaan deemamoo akkam? Gammachuudha hundu maamiltoota keenya barattoota jalqabee hojjettoota baankii illee jiranii ijoollee baay'een jiranii maamiltoota keenya gammadaniitu fudhatan jechuudha. Fakkeenyaaf uffata akkamii fa'aa hojjettan amma fakkeenyaaf suufirraa ka'ee hundaafiyyuu hojjetamoo akkam? Amma akkuma umrii isaaniitiin jechuudha dargaggoota yoo ta'e boodii hojjennaa waan shaggaa waan ta'e nama guddaa yoo ta'eef immoo akkasumatti waan nama guddaatu hojjenna jechuudha maanguddoo yoo dhufan bal'aa goone akkuma isaan jaalatan namni immoo isaan jibbisiisee namni tokko fudhatu. Kanaafiyyuu haaluma kana itti nuuf ufaa isiniin jenna baay'ee isin galateeffadha. Si galatooma ulfaadha. Egaa እንግዳችን ሆናችሁ ዩቲዩባችን ላይ ስለተጋበዛችሁልኝ ከልብ እናመሰግናለን። isinis hordoftoonni chaanaalii keenya dhuftaniitiin uffata asitti hodhisiifachuu barbaadan keessattuu suufa eebbaaf cidhaaf wantoota akkanaatiif dhuftaniitoo dubbisuu hin dandeessan jechaadha. Obbo Iyyoob jechaadha. Kanaafiyyuu ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ በጣም እናመሰግናለን ከልብ። በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም በርቱ። ጥሩ ሀሳብ ነው፣ ጥሩ አካሄድ ነው እየሄዳችሁ ያላችሁ። በርቱ። እናመሰግናለን።